Video akkasii kana maaliif akka isaan hojjetanii naaf hin galu anaaf. Attraction barbaacha namni akka isaan ilaalu nama duratti fudhatama argachuudhaaf kiristaanummaan immoo jireenyadha. Jireenyis naamusadha, of qabuudha, jaalaladha, waaqayyotti qabamanii jiraachuudha, of to'achuudha. Miira ofii adda baafatanii waaqayyoof kan ta'u tokko didanii tokko immoo tole jedhanii jiraachuudha. Malee wanta miirri keenya nutti dhageessu hunduma isaa goonee takka sirbee takka faarfannee takka immoo boonyee takka immoo jeeqnee takka nagaa nama dhowwinee takka nagaa of dhowwinee takka waaqayyoon arrabsinee akka kanatti akka nuti jiraannuuf miti. Waaqayyo kan inni nu waameef nu filateefi jechuudha. Boqonnaan guyyaa kaleessaa awwaalameera jedhanii naaf ibsaniiru. Barri nuti keessa jirru kun baay'ee hammaateera. Waaqayyoon akka kadhannu baratti ol deemaan halkan nagaa ciisee ganama immoo du'aa isaa argamudha. Kanaaf amma dandeessan waaqayyoon kadhadhaa. Araarri isaa nuuf haa ta'u isinii jedha. Galatooma. Dhuguma wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Haalli nuti keessa jiru baay'ee wanta nama rifaasisudha. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti nuti gadhiisnu dafee akka isin qaqqabuu fi mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'as viidiyoo reakshinii haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo reakshinii haaraa keessatti wantoonni nuti barannu, wantoonni nuti itti koofallu bashannannu irraas of sirreessinu, irraa of eeggannoo macaafni qulqulluun maal akka jedhu ija macaafa qulqulluutiin kan nuti ittiin ilaallu qindeeffannee bareechinee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti waliin turan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka ga'uuf nu deeggara. Sheer godhaa, yaada yoo qabatte koomantii irratti yaada keessan nuuf barreessuu dandeessu. Harki kee kunuunsee na baata. Baay'ee isinitti tola. Qilleensa si taphooma rakkataa bisoomaa firrisaa'e carraanaa gaa'eedhaan milkaa'e ansi fiilachuu kottiin qaabu aduunaa duuchitee kaawwaako isa namni beelaalee darbuue carraanaa gaa'eedhaan milkaa'e ansi fiilachuu kottiin qaabu aduunaa dhoksitee bullaako isa namni beelaalee darbuue. Ishee kadina nukate urkitu kona gabisteta egati kawa ko jukate ladisena kelkireniko mararte dan kanna jannate situna bareche bultogo hakike kono sena bata enyutuna jalasi tiksa ube killensa sita poma rakata busuma firrisae charana gaetan milkae ansi filachu kwatingabu adina duchite kawako isana minelare darboe charana gaetan milkae ansi filachu kwatingabu adina doksite bullago isana minelare darboe. Faarfannaa duriidha. Faarfannaa baay'ee namatti toludha. Siisee Mokonnoon galgala nagaa masaarafee ganama du'ee bulee jedhan. Egaa baay'een keessan Siisee Mokonnoonii TikTok irratti beekuu dandeessu. Mucaan kun yeroo baay'ee fuulli isaa Hacaaluu waan fakkaatuuf viidiyoo ni dalagullee waa'ee Hacaaluuti sirba Hacaaluu wajjin wal qabata. Baay'een keenyas koomentii irratti Hacaaluu fakkaata, Hacaaluu lammaffaadhaatti jechaa turre. Egaa haa ta'uyyuu malee gidduu kana immoo hiriyoonni isaa nagaan boqodhu jedhanii yeroo isaan viidiyoo dalaganii fi TikTok irratti galakkisaa turan agarreerra. Baay'een keenya dhuguma du'e jennee gaafachaa turre. Anillee akka inni du'e mirkaneeffachuudhaaf hiriyoota isaatti bilbilee har'a mirkaneeffadheera. Hiriyoota isaarraa akka adda baafadheetti Siisee Mokonnoon dheengadda galgala nagaa masaarafee ganama gaafa ka'u immoo du'ee bulee jedhan. Kanaaf guyyaa kaleessaa awwaallee gallee Siisee Mokonnoon guyyaa kaleessaa awwaalameera jedhanii naaf ibsaniiru. Barri nuti keessa jirru kun baay'ee hammaateera. Waaqayyoon akka kadhannu baratti ol deemaan halkan nagaa ciisee ganama immoo du'aa isaa argamudha. Kanaaf amma dandeessan waaqayyoon kadhadhaa. Araarri isaa nuuf haa ta'u isinii jedha. Galatooma. Dhuguma wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Haalli nuti keessa jiru baay'ee wanta nama rifaasisudha. Ijoollee daa'imatu umurii isaanii malee du'aa jira. Tasa deemaa jiru jechuudha du'aan.
kana duwwaa otoo hin taane salphinni nuti keessa jiru yookaan qoromsi nuti keessa jiru kana duwwaa miti danuudha. Gaan macaafni qulqulluu yeroo dubbatu barichi bara dhumaatii dammaqnee akka nuti jiraachuu qabnu yaada Kiristoosiin qabannee jiraannee dammaqnee bara dhumaa kanatti warra bifa fakkeenya isa darbuutu hin taane yaada Waaqayyoo garaa keenya keessatti adda baafannee qalbii keenya jijjiirannee Waaqayyootti qabamnee akka nuti jiraannu barbaada jechuudha. Sagaleen Waaqayyoos kanuma nu gorsa. Ati yaa isa raftee jirtu warra rafan keessaatii ka'ii dammaqii ibsaa kee ibsii jedha macaafni qulqulluun. Hirriba keessaa kaanee ibsaa keenya ibsinee jireenya isa ta'e jireenya bara baraa wangeela oduu misraachoo kana lallabuu qabnaa jechuudha. Hundumaatiif iyyuu nagaan baay'atu. Kiristoos nama hundumaatiif fayyinadha. Karaa dhugaa jireenyadha. Isaan ala jireenyi yoomiyyuu eessattiyyuu karaa kamiiniyyuu argamuu hin danda'u. Isa anatti qabamtanii yoo jiraattan anis isinitti qabamee jiraadha. Garuu kanatti qabamee hin jiraanne hin gubataa hin citaa hin gubataa jedha macaafni qulqulluun. Jireenya irraa afaa qabaachuudhaafis Kiristoositti qabamnee jiraachuun nurra jiraata. Kiristoosiin beekuun waan hundumaa beekudha jireenya qabaachuudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hubannaa fi ogummaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Gargaaramee diinatu awwaalamee jedha. Diinni keessan awwaalamu. Waaqayyo immoo itti fufee nu gargaaraa jechuudha. Viidiyoo akkasii kana maaliif akka isaan hojjetanii naaf hin galu anaaf. Attiraakshinii barbaachaa namni akka isaan ilaalu nama duratti fudhatama argachuudhaaf ta'eetii naan galu. Baay'een isaanii immoo warra abbaa manaa qabanidha. Warra heerumanidha jedha. Warra heerumanidha. Garuu macaafni qulqulluun maal akka jedhuun isiniif dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaasee akkas jedha. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isin gorsa. Isaan sammuu isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya Waaqayyo keessaa gad baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisituuf kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu hin gaasin jedhan. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barree jedha. Kiristoosiin kan nuti barree qulqullummaatti, nagaatti, waan namatti tolutti, waan dhimma, waan maayii baasutti barre malee qaama keenya akka barbaanne gochuu qaama keenya abbaa barbaannetti agarsiisuudhaaf nuti hin uumamne jechuudha. Waan uumamneef qabna. Akka warra biyya lafaa kanaatti jiraachuudhaaf miti kan nuti waamamne. Akka warra Kiristoosiin amananiitti jiraachuudhaaf malee. Akka warra kiristaana ta'aniitti jiraachuudhaaf malee. Kiristaanummaan immoo jireenyadha. Jireenchis naamusadha. Of qabuudha. Jaalaladha. Waaqayyotti qabamanii jiraachuudha. Of to'achuudha. Miira ofii adda baafatanii Waaqayyoof kan ta'u tokko didanii tokko immoo tola jedhanii jiraachuudha. Malee wanta miirri keenya nutti dhageessu hunduma isaa goonee takka sirbee takka faarfannee takka immoo boonyee takka immoo jeeqnee
takka nagaa nama dhowwine takka nagaa of dhowwine takka waaqayyoon arrabsine akka kana takka nuti jiraannuuf miti waaqayyo kan inni nu waameef nu filatee fi jechuudha.